wantoota shanan gogaa keenya miidhan, wantoota shanan umrii keenya malee nu dulloomsan. Akkam jirtu glycolic acid yeroo biikaa akkam jirtu lamiko nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafarin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaadu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Akkam jirtu glycolic acid yeroo biikaa har'ammoo wantoota shanan fayyaa gogaa keenyaaf dhiibbaa qabaatan yookaan fayyaa gogaa keenyaa miidhan wantoota shanan umrii keenya malee nu dulloomsanii isinitti himaa na dhaggeeffadhaa. Egaa kana gaafan isinitti himu wantoota kana bartanii akka isin ofirraa ittistanii isinitti himaa siin fayyadaa jedhee waan yaadee fi kanaaf na hordofaa. Tokkoffaa irratti sukkaara yeroo jennu sukkaara adii naannoo keenyatti argamu duwwaa osoo hin ta'in sukkaara adii isuma baratame sana duwwaa osoo hin ta'in nyaatonni mimmi'aawoo ta'an hundumtuu sukkaara jenna. Fakkeenyaaf lallaafaa, keekii fa'aa ta'uu danda'a. Kun hundumtuu sukkaara jenna. Salaam sukkaarri akkamitti gogaa keenya miidhaa yoo jettani sanittiin himaa rakkina hin qabu. Sukkaarri maal godha sanitti fakkaata? Piroosesii glycation jedhamu gaggeessaa yookaan piroosesiin kun AGE jedhama. Maal godha sanitti fakkaata? Sukkaarri dhiiga keenya keessa jiru pirootiinii dhiiga keenya keessa jiru wajjin walitti maxxanuudhaan waan free radicals jedhamu uuma. Free radicaliin kun immoo maali jechuu dandeessu? Free radicaliin wanta gaarii hin taane wanta qaama keenyaaf hin barbaachisnedha. Free radicaliin kun maal godha sanitti fakkaata? Pirootiinota ijaarsa gogaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'an kan akka kollaajiin, elastiin jedhamudha. Egaa pirootiinonni kan akka kollaajiin, elastiin jedhaman kun ijaarsa gogaa keenyaaf, fayyaa gogaa keenyaaf waan barbaachisaa waan ta'aniifdha. Yeroo isaan miidhaman fayyaa gogaa keenyaa hin eegamu jechuudha. Karaa kanaan free radicaliin kun sababa sukkaaraan kan dhufe kun miidhaa geessisaa jechuudha. Kanaafdha sukkaara irraatii of eeggadhaa. Amma dandeessanitti sukkaara amma sanitti himi kanarraatii of ittisaa. Gara lammaffaatti darbiin irraa lammaffaan immoo maal sanitti fakkaata? Namoota galgala yeroo keessan bilbila irratti dabarsitan. Akkasumas namoota PC irrattis ta'uu danda'a, TV irrattis ta'uu danda'a yeroo dheeraa dabarsitan. Kun maal godha sanitti fakkaata? Hirriba ga'aa akka hin rafne sin taasisa. Sababiin isaas bilbila, kompiitara, TV yeroo ilaallutti waan blue light jedhamutu jira. Blue lightiin kun immoo maal godha sanitti fakkaata? Kompaawundii meelaatooniin jedhamu. Kompaawundiin kun hirriba ga'aa akka rafuuf nu gargaara. Kompaawundii meelaatooniin jedhamu kan akka sirriitti hin oomishamne godha. Karaa kanaan blue lightiin kun dhiibbaa hirriba keenya irratti fidaa jechuudha. Akkasumas blue lightiin kun gogaa keenya baay'ee miidha. Gogaan keenya akka bifa wal fakkaataa hin qabaanne gar tokkoon isaa gurraacha'ee, gar tokkoon isaa adii ta'uu danda'a, gar tokkoon isaa diimaa ta'uu danda'a yookaan hyperpigmentation adda addaa nutti fidaa jechuudha. Inni lammaffaan gogaan keenya akka umrii malee dulloomu godha jechuudha. Blue light irraa amma dandeenye of eeggachuu qabna, hirriba ga'aa rafuu qabna. Miqarra keenya irraa sadaffaan immoo amala tamboo xuuxuu. Egaa tamboo keessa enzaayimii meetaalooprootiinis jedhamutu jira. Meetaalooprootiinisiin kun maal godha sanitti fakkaata? Kollaajinii deemee caccabsa. Silammoo maaliin saniin jedhee kollaajinii pirootiinii ijaarsa gogaa keenyaaf, fayyaa gogaa keenyaaf barbaachisu keessaa isa tokkodha saniin jedhe. Egaa yeroo kollaajinii kana caccabsu hanqinni kollaajinii akka jiraatu godha, dhiibbaa gogaa keenya irratti fidaa jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuun gogaa keenyas ni miidhaa. Dabalataan immoo tamboo xuuxuun fayyaa keenya irrattis dhiibbaa adda addaa qaba waan ta'eef amala tamboo xuuxuu qabdu taanaan osoo dhiistanii. Miqarra keenya irraa afuraffaan immoo maal sanitti fakkaata? Aduu. Aduu ganamaa fi aduu naannoo gara dhiyoo jiru malee aduu isa kanarraatii of eeguu qabna. Sababiin isaas naannoo persentiin 70 ta'e dhibeen gogaa aduudhaan wal qabateedha kan dhufu. Kanaaf aduu ganamaa yoo dandeenye amma ta'e ni arganna. Yoo aduu ganamaa hin arganne ta'e immoo gara dhiyoof jedhu aduun jira. Isa amma ta'e yoo arganne gahaadha. Sababiin isaas aduuwwan kun vaayitaamin D nuu kennu. Vaayitaamin D immoo fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaa achi garuu aduu isa kanarraatii of eeguun dirqamadha. Pirootekshinii adda addaa fayyadamuudhaan aduu kanarraatii of eegaa. Saaniskiriinii fayyadamuu dandeessu, dibaabee fayyadamuu dandeessu, keeppii adda addaa godhachuu dandeessu. Karaa ta'een aduurraatii of eegaa. Isa dhumaarra geenyerra isa shanaffaa. Inni shanaffaan immoo nyaata nyaannu ilaallachuun nu barbaachisa. Sila maaliin siniin jedhee sukkaara irraatii of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sukkaarri akkaataa kamiin gogaa keenya akka miidhu sanitti himeera. Dabalataan immoo nyaatni nyaachuu qabnu nyaata kuduraaf muduraa ta'an osoo nyaanni gaariidha. Nyaata pirootiinii qaban osoo nyaanni gaariidha. Dabalataan immoo nyaata vaayitaamin C qaban osoo baay'isnee nyaanni gaariidha. Sababiin isaas vaayitaamin C kollaajiniif baay'ee barbaachisaadha. Kollaajiniin immoo fayyaa gogaa keenyaa
miidhagina gogaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nyaata vaayitaamin C, pirootiinii, kuduraa fi muduraa qaban osoo baay'istanii nyaatanii gaariidha. Bishaan ga'aa dhuguu immoo hin dagatinaa. Bishaan ga'aa, bishaan qulqulluu ta'e bishaan ga'aa guyyaatti dhuguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa wantoota shanan kana sukaara, aduu, tamboo xuuxuu, bululaayitii yookaan hirriba ga'aa, hirra furuu taanaan, nyaata keenya hin ilaallannu taanaan wantoonni shanan kun umrii malee akka dulloomu nu godha. Fayyaa gogaa keenya salphaatti miidha. Kanaaf wantoota shanan kana hamma danda'ame sirreessuun nu barbaachisaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana irratti barumsa argattan laayik gochuun dagatinaa. Gaaffii adda addaa qabdu taanaan koomentii sekshinii jalatti na barreessaatii wajjin barannaa. Torbee dhufu ammoo lagarrutti nagaatti naaf tura. Galatooma.